Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuu hojii hojjetamaa tureen bara kana keessatti piroojeektoota fayyaa garaagaraa 678 xumursiisuun kan danda'ame jiru yommuu ta'u, hojiirra oolmaas sagantaa paakeejii ekstenshinii fayyaa gara hawaasaatti akka dhiyaatu taasisuuf ijaarsi keellaa fayyaa waliigalaa 108 xumursiisuun waliigalaan keellawwan fayyaa 180 ta'an tajaajila fayyaa guutuu akka kennanii taasifamaa jira. Manneen qorichaa moodeelaa hawaasaa 600 irraa turan bara kana 150 dabalataan hundeessuuf karoorfamee 159 hundeessuun waliigalaan 759 irraan ga'uun danda'amee jira. Gama biraatiin du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannaa olaanaa kennameen hojii hojjetamaa jiruun bara bajataa 2018 keessa dubartoonni miiliyoona 9.3 tajaajila karoora maatii waliigalaa akka argatan kan taasifame yommuu ta'u, haadholiin miiliyoona 1.8 ta'aniif tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa, haadholii miiliyoona 1.4 ta'aniif tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti kennuu fi haadholee dhaabbilee fayyaa fi manatti da'an miiliyoona 1.7 ta'aniif tajaajila da'umsa boodaa akka argatan taasisuun danda'ameera. Tajaajila calallii guddinaa fi dagaagina qaamaa fi sammuu daa'immaniitiif umurii 5 gadii jiran irratti hojii hojjetamaa tureen daa'imman miiliyoona 6.3 tajaajila calallii kan argatan yommuu ta'u, dhaabbilee fayyaa naannoo keenyaa 1,086 keessatti wiirtuun sagantaa guddinaaf dagaagina sammuu daa'immanii akka jalqabamu taasifamee jira.